جزاك الله خير مالي جتري أتم ما كيدي تحلي مالي جتا يعني يوتي غرنا ما برادي يوتي ديم غرنا ما برادي يوتي ياده me male gare shema marrashad isan ke so bazan iran obu yani nusmo no yani jiran isan السلام عليكم. وعليكم السلام خالد وكيا मैं अल तो कनाल ले चल रहा करना है ला माल तुझे रवे तो शेख रिया wan is in kuban kamne chirala to ko fa ye kana yar summa chichima dubba to shera shadin tore isan ye kana kesatti simbetu bota gudda kam aluma muta kana tawu ga gahanu anke sangalu nanu jara dubbi kana kessa gala jole rakatte kana da nan yo banke sanille do ani fanan dubbi mucha kana ke sangalu jara mucha ba id jole jete kana gala yona medu adla isini miti yona medu aka edu felle isinu ke sabanu ngiran jennam mali fi jenne gafanne wanto ko to mani ijollen kam brajiru amucha kana adu manar ke wanan ni balle selle wanan ni tol jambe ko dubbinci cimara namida nuni jollen isabe kanun diran dubbi kana kessa galu sine gale achira isalle karanne qobaatille baase malan jirena tilmo kab danjiren jollen bo aran ukona silmo kabu namni morakkatu malen bo atille amma saakina jolle kana rakkisu dandeessa bori morakkenni kun ilmo ke ragau danda DCT yo jollen kun bida manakke jara kennifi yokaan immoo ID irraa hojjenna kan siligo DDC nu ID irraa hojjenna jenne achitti as qabne kadannee daddamnee barrii nuttu cufee jechuun mana nyaataa keessatti mana nyaataa sana nama danu nama baay'ee namni achi keessa jiru kadannee daddamnee manni nyaataa suni nama Oromoo hunda biraa galata qabu sa'aatii masgid ijaaramu sa'aatii sirriitti ijoollee biyya kanaa gargaaraa manni isaa sun illee rabbashame baay'ee jalaa jeeqamee jechuudha achirratti shurtaan dawwalamee waamame dubbiin fagaatee jira haasichi kuni akkanu asirratti dubbataa jiru miti dheeraadha wanti isin jechuu qabdan yoo jiraate yoo jaarsummaan nuyi baay'ee bareedan hundatti hin tola garuu akka ijoollee kana lammanii rabbiin nabsiisan wallaahi ijoolleen baay'ee garaa nama nyaatu biyyarraa dhufanii har'a ji'a sadi jechuudha demoosaan arganne ji'a sadii guyyaa 20 hojjenne jedhu birri nyaataallee akka bakkee guyyaa 9 bullee jedhanii sila guyyaa nama 1000 qara ta'anii bu'aa turanii namni kun adda ijoolleen kun silaa ijoollee bu'anuu miti namni addii kana walii na'uu dhabuun hin barbaachisu ture amma immoo dubbiin kun fagaateera isumaayyuu manguddoon biyya kanaa jaarsummaa dubbatu keessan galu jedhe ijoolleen biraa akkamitti dubbii kana dubbatu manguddoon humti kun uummamaaf keessa galuu dide dubbii kana keessa sila maaltu badee jira wanti jedhullee gaafii nutti ta'e nurkaa badeennaan akkasitti dhimnee taraatti darbinee isa kadhanne booddee kana Khaalidoo wanni jedhu danuuti obboleessa koo dhiifama guddaa baay'ee si qabee utuu waan dubbannu danuu kan nuyi baabaa sheekaa jechuun abbaa keenya akka amantaattis akka angabaattis anaaf abbaa kooti ani ilmoo koo du'e baabaa sheekaa malee namni nan araarsu hangara kooti baabaa sheekaa waan isaan jedhe fudhachuun dirqama keenya abbaa keenya rafiitii dhiisanii kiraatiin roolu guyyaa ofii isaaniitti madrasaa barataa waamii kan roolu baabaa isin maal jettan wanni si anamma waan takka qofamee Qaasimii fi Leencaa fi Abdii Maammee Boonaa isin arfan aguma Khaalidoonuu baatu isin shanan waa takka qofa isinirraa barbaada obboleeyyan kiyya wanni amma seerri gamaa gamanaan deemu kuni waa hedduu daaqa fayyaalessallee laaqa miidhamaallee akka laaqu qaba إذا جاءت البلاء تأم جد النبي عليه الصلاة والسلام بلان تكيور افت تأم الصالحة والطالع كيت رفت سن اللي كان اللي والمكب ديجان أما واني أنجد شو بربادي مي شيخ عن اللي ما دبسا وما جبات تدبير شيخ أما يوكا كوها غانا كتن يواني تديبا نتم فكات قرو يوم نما براتي اللي نما برا اللي ما كتني تنجتن شراتك نما كان إذا تمراوي bakkallee mana sana osoo hin taane iddoo biraatitti. Ijoollee illee fidanii osoo hin taane ijoollee maan duratti. Nama kana akkatan malee baaba isaanis nama akka keessaniiti nama guddaa nama sheekaati nama gaariidha anatu barbaadee fideeyyuu sheerashidiinis nama dhalotaanis nama naannoo keessaniiti. Beeka sheerashii.
Yoo achuma Akkasii miti bee bubee mee tama ishee ramad ishee re'aan jedhanitti abbaabban jedhan tana dhiisa amma maaliifi namni namaaf jedhee hirmii nyaataa beektanii dhiirti gaafa lolaan jilbiiffanne gaafa firaa jilbiiffatte jedhani amma namni kun isiniif jedhee jilbiiffachuun ni mala manguddoon sirna qabdi sirni tokko dideessatti sirna tokko cabsa jedhani baabba amma sin nama sanitti dhaqaa namni manguddoon kun waa laalanii bitaa laalanii mirga laalanii yoo dhabanii mataa baqaa keessa dhagaa irraa bahee yoo dhagaallee ta'e dhagaa irraa hin baane dhugaadha. alee akkasii mammaa itti oromoon ka ilmi uumamaan ka dhagaa irraa ta'e dhagaa irraa immoo namarraa baya yoo mara didame gara yaabbannaa ammaaf isinitti nu yaabbadhaa isinin jedha. Ani Sheekh Abdurrashiidiin dubbisa garuu mee namni irratti Sheekh Abdurrashiidiin dubbisu nama asin naa laakkaa jedhaara nama naa fudhatu. Baba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dhiiba mallee naa gochaa haasaa turtan isin dhageeffachaa turre. Habiibi. Dhimmi kun amma dhimma salphaa isinitti fakkaata malee dhimma guddaadha. Wanti amma hambiti hambata dhabdu sheekallee ma danda'ani. Arsiin tokko yoo tokko itti dhufee yoo kadhate namni nama hundatti hin jabaatu namni nama jalaa laafa. Dhugaadha. Walii dhagaa waan ta'eef namni kamiyyuu har'a yoo nu jalaallee sheeknillee xiqqoo ijoollee nu jalaa didan isinii dhaga'uu danda'aniin gaafattanii dhugaa. Amma wanti isin sheeka gaafattaniif tun araara ijoollee tanaatii fi gurbaa saniiti moo araara gurbaaf mubaarakiiti. Tokko lammaffaa irratti har'a manni kunii mana nama kana hunda tajaajilee manni sun abbaa san qofa tajaajilee hin jiru. Ummata kana hunda tajaajilee ummata safara kanaa hunda tajaajilee ka sargii godhatu tajaajilee rakkataa tajaajilee ka achi keessatti qubii darbatu tajaajilee masgiida rabbii ittiin ijaaraa jiran mana kana. Gaaddisa nuu ta'eera manni kun. Manni kun har'a jeeqamee hojii dhabee gabayaan meeqa galiin mana sanii guyyaan galu dhabamee har'a cufaa oole manni kun. Sababa nama kanaa. Waa'ee mana kanaallee dubbataa jirtan moo isin amma araara ijoollee malamaan tanniini bichaa dubbataa jirtan. Ila baabaa kiyya anka jiru biyya biraati dubbii isaanitti kenninee nama jiru ufitti makanii hunduma dubbii tana akka sirreessanitti kennachuudhaaf malee waan cinaa itti kennanii cinaa dhiisanii miti. Gaafa dubbiin taateeffamti. Hayyees silaa akka aadaa dubbiitti ka durfamee dubbatamuu qabu waa'ee manaati. Maaliif jennaan dheengadda amaarri mucaan mana sadhaqee manuma jaraatti waan biraallee hin jenne. Nyaanni kun maaf kana ta'ee jedheen. Har'a namni kun nama keenya ta'ee naan sa'aatii san abbaan mana saniillee as hin jiru biyya. Maali buuftan? Deebisaanii. Baaba Sheekh Reyaatootii Naasaara. Deebisaanii ijoollee deebisaa. Deebisaa abbaan buutan amma. Akkanatti godha. Ijoolleen kanna jettetti dhiisa. Jazakumullah khair deebisaanii. Haasaa bareedaa haasaara ijoollee maal taatan? Bar dubbiitanii. Fadhaa baabaa kiyya namni beektanii waa namarraa baanii hin barbaadanii namni jidduutti nama kutaa. Anamma gurbaan sunis balleessee jira yoo ta'e balleessee jira. Dhimmi dhuunfaan inni mubaarakii irraa qabu yoo jiraate mubaarakiin bakki inni itti gaafatu iddoo addaa. Mubaarakis gurbaa san irraa dhimma qaba yoo ta'e bakki inni itti gaafatu dhimma addaa. Nu har'a safara sanitti kaadha dorgomnee yookiin deeggarree haasa'aa jirru yeroo saniif mubaarakii keessummaadha nutti dhufee yoo balleesses ta'e yoo balleessus ta'e mana keenya dhufee mana keenyatti kabajaa waan ta'eef nuti namni nurra darbee mubaarakiin tuqus hin jiru yeroo sanii bira jirra. Mubaarakiin namni quba takka itti laatu hin jiru garuu manni guyyaa har'aa gabaa dhabee sa'aatii saniif yeroo kana guututti rabbashamee sa'aatii guutuu hojii dhabee hanga ammaa cufamee sababa eenyu akka ta'e maaf akka sababni kun galee namni kun sa'aatii kanarraa hanga ammaatti gabaa nama xiqqaattullee osoo illa laafaallee ta'e abbaan bakka kana jiraate rakkoon qabu abbaan hin dubbatata. Abbaan bakka kana jiraate dubbatatuu hin danda'u.
Am dubbiin fudhatamne baabaa kee ila takka tasi qabadhu maal innini na jalaan jarjarini amma dubbima kana dubbachoofuu kaasuufuu bar dubbittuu abbaa dhabne dubbimattuu abbaa dhabne dubbii gara biraa deemaattu tana hawaasni kiyya ka Dubaay jirtan keessaa mee hayyoonni as jirtan dubbii tana namni gurbaa sanillee beekee dubbii tana naa fudhatu anillee sheeka isinii dubbisa dubbiin tun gara maraa sirrooftee hundi sii haa sirrooftu jedhaarra malee dubbittuun kaane oduu dubbii kaanii inni nuu haa dhufu ta isaa tanat dursaa tanat dubbatamaan yoo san dubbiyyuun arganne baabaa kiyya nu amma dubbii dubbataarani argee bira lufuun nattoluu didee jennaan seene eega ila baba anallee deebisaa fi amma ilmiidha babbaad ila sila akka dubbiin tamanaa son dursine tamanaa sirna qabdi tamanaan nama mara hunda qabdi nullee keessa qabdi dubbii gara lamaanii ta'e ijoollee miidhama ijoollee laalanii miidhama mubaarakii fi gurbaallee laalanii ka'anii gaafa walii galanii araarri jaraa bu'e wal ta'anii gara dhimma manaa deebi'anii. Wayyi alaikum salaam jaala. Dhugaan jirtu tana. Amma ammootu ka'umsa dhiisanii yoo waan dursi manarraan kaane dubbiin namarraa kaate waan ta'eef. Ta manaatu dubbatanii ta mubaarakiitu dubbatanii ta ijoolleetu dubbatanii dubbiin tun takkatti hittisii. Maaliin takkatti sababni wanni tun galteef ormi achi dhaqe kun mana mucaa keennaa san balleessuuf hin dhanne silaa dubbiin nuu qajeelte jedhanii bilbilanii yaa birrii kennuuf yaa waan jedhan san irraa fuudhuudhaaf dhaqan hin taane gara biraatiin kaate dubbiin isin tamuu dursitee tamuu dubbiin isin dubbiin tun ammoo waliin qabatti ta namni dubbii tana arguu danda'u dubbii akkana jabaatte tana nama biyya san keessa jiru malee namni biyya biraa arguu hin danda'u amma silaa onlaayinatti tusdeebne yookaan silkiitu dida yookaan nama santu silkii irra nuu dhiyaachuu dhabuun illee ni mala dubbiin onlaayinaallee bifa san nuun deemtu amma karaa gabaabatti ana carraa takka naa kenna silkii sheekaa mubaarak na haa erga nam tokko keessaan naa ergaati sheekaa haa dubbisu aga ganamaatitti mee namoota biroollee sheekaan alallee namni biraallee hin jira namni achi keessa akka jijjiru namoota biroollee nu dubbisa carraa takka wayii yaala carraa takka caalle baaba afaanitti sin qabna amma asirratti waan kana baay'ee itti taarre yoo kallattiin mucaa kanallee arginee dura dubbisuu baanne kan akka yaada kootitti sheeka bichaallee osoo hin ta'in namni namaan qabamaa namni nama aanu jira nama aanee nama kana waa hiiku jira kanuma jedhee bara nama saalfatu jira osoo namni mucaa kana xiqqoo itti dhiyaatu ka walii oolee bulee galuu wayii jiraatee asirra nuu dhufee nama kana hin qabaa dubbii kana keessatti natu qabee fida itti gaafatamummaan fudhaa dhugaa jirtu waliin hojjenna jedhee namni dubbatu amma fakkeenyaaf Nuuraddiin Baabaa yeroo saniif achi jiranii nama isa beeku wayii osoo nu argitanii nama kana anat dubbisa amma galgala yeroo mubee achii fuunee deemnu akka yaa'in hin guddannee akka namni haasan guddifne sirri biyya namni tokkochi dhufe maali ati kun eenyu ati kana jechuun beektu fuutee waliyyoo nama tokkochi adda hidhaa bulchite nama kanaa gabaru dhugaan baastu ittiin ta'u jennee mubee achii fuunee deemne tokkoffaa maaliifi yoo tokko dogongoree yaa'ii kaase namni tokko achi yaa sanuu mubee achi argee namni mul'uun kun girgirii jedhee dachiin bannaa nama manni kunis maqaa qaba mana keenni itti dhumne hojiinis badaa jira namni kunis addaas hin jiru abbaan mana kanaa jiraate homaa rakkoon qabu maqaan nama kamiitu ebaloo ashii jiraa hin badaa sekendii takkaa fi manni kun galii galchaa gibira qabaa idaa mootummaa qabaa waa baay'eetu kafalama Dubaayii kana gaasi jechuun iyya mana kanaa baasuun birri guddaa gaafata sekendii takkaaf gabaa irraa dhaabachuun waan guddaadha saalfannee gama biraatiin qaamni mootummaa waa dhufe akka guddaadha manaafutti namni bootaa seeri jirutti waa baduu jennee mubee fuunee achi kaane akka achi kaane qaamni seeraa dhufedhanii maal akka dubbate maal akka godhee deemne hin beeknu kanaaf amma osoo akka hiyyatti nama gurbaa kan namni namaan qorichi namni isa dhiyaatu hin jira abdiillee haa ta'u boonaallee haa ta'u an dhugaa himuudhaaf argaa yoo taate malee hin beeku akka orommaatitti keessaan bahu adda sunti kun raawwatame dhee biraa hin hafu inni dhaqaa waliin deema akka dhumaan namni tokko kaas keessaa isa hin beeka anatu dubbii isaa duuba fite haasa tokko namni sun qofti yaa dubbatu namni yaada biraan dubbatina namni kana jettu namni isa beeka ani isa hin qabaa jedhu qofti jala yoo jiraate lakkoofsa tokko haa barreessu tokko nu argamu yoo inni nu argamee nama sana gaafatummaa fudhatee bakka kamittuu karaa irra dubbadhu inni miidiyaan kana dachi
dachii muluun kaameraan iddoo kamittuu dubbannaan dubbiin tun bakka sadii namni nama sananin beeka jette lakkoofsa 8 naa barreessi. Tokkoffaa baaba amma maaliif isinin jedha beektanii tokkoffaa dubbiin kuni mufiin mubaarakii walitti jira dubbiin kan mubaarakiif ka ijoollee tokkoffaa ka ijoollee kanaallee ilaallama kan mubaarakii illee ilaallama illee dhaqamee miidiyaa irratti dalagamee mana san keessa yaa'ii ka'e waa hundaaf ofiin gaafatamu jira dubbii dubbatamu jira kana hundaaf dursa mucaa sun hin qajeelcha nama beeku namni jedhu dhufee asirra inni kunooti baaba Yusuf nagalchi dursi Yusuf nagalchi isa Yusuf nagalcha isa galchina adufu baba rakkoon qabu maa naasumna adu obsana Khalido kiyame Yusuf sena Yusuf nagalcha la isumallee galchita rakkoon qabu Yusuf nagalcha eni nagalchi Yusuf diidamu beenillee agalu rakkoon qabu Assalamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاده سني ورا كان جرتني ورا سر جرتني اللي ودي الفاده لالتوما نمني اورومو نما وناچو فنو ولتي ارار سوتي بكما ان دغمامي سغدنكو Dagamara dubbat. Waan ummanni Oromoo na murteesse waan hin fudhanneef hin qabu ani. Arras boros ammas hin jiru namoonni baay'een namoonni na beekan as keessa illee jiru akka Yusuf illee kiyya namoota hedduutu jira bakka koo bu'anii fudhachuu kan danda'an hin jiran sooshaal miidiyaadhaan rakkoon qabu. لكن ورقبوا دندا بارك الله فيك أكسب من داوس بابا يا أفان واسطة ما يوسف يفكي يونا قلتا جرسن نمن برا نمن كوان تكو كنا أبو أندي بتاني بابا يوسف قلتا دبان دايسيني ويه بابا واو ماستر إفهمان السيبوسي نمن دوران هنا كي يسيني هنا كي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نوّر وصلوا لنالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبيرو يوسف. أكم أستاذ نجارتني. بيو مامي. بقى نجارات أكم أيار أكم. لا. فريد ما شاء الله تبارك الله جزاكم الله خيرا. إحساس الباب. wanti kun ta'amullee achi irraa kadhataa ta'ee kalee san jiru malee achi ture kadhataa ture isallee gurbaa mubaarakiin illee baay'een beeku garuu gurbaa sirriin beeka. Inni illee namaa olii miti namni qabu hundi gongoraa haalaalanii fi rakkoon qabu isa qabneen finna rakkoon takka hin jiru bakka isin jettanii. Amma na tole dubbiin Yusuf ona irratti Qaasimii Maammee Khaalidoo nama biroo dabaladhaati iddoo godhadhaati jaarsummaa addaa anatu fuudhaa. Ustaaz ammallee takkatti nama nu dabaltanii baabaa Nuuraddiin nu ta'an Nuuraddiin jecha. Inni jiru Nuuraddiin ilma kiyya anatu rakkinni jiru bilbilaafillee. Yoo jiraatan ta'e isaan illee akka dhiyaatan ammallee kiyya gosa nama jedhamu gosa gammadaa keessa ture inni illee ture yaada haa ta'u sheeyitaan inni hin balleessine jiru nama walitti bu'aa rakkoon qabu gurbaa uummata kan namaa olii jiru illee nama yoo balleessellee ta'e ima midhatu. Tokkoffaa dursee jalqabaan nama baay'ee jira akka bakka buufadhu namoota hedduu akkuma as keessa jirtanitti hundi keessanuu Sheek Riyaad irraa kaasee kaan bakka buufadhu akkuma itti haasamaa jiru amma Yusuf haasaa jira Qaasimiin jira Baabaa Nuuraddiin wajjin jira akkasuma kiyyaan adda dureedhaan nu faana jira rakkoon qabu teenye waan jiruun yeroo sanitti wanni na aarse anas dhugaa rabbitti suuraa koo argeera suuraa koo kamantan san argeera kanaaf
أما أبسسان أما سنين كاسي أول ما بكنا تفان كمان أفان كمان أول بكنا أول ده بكنا أفان كمان إسان أسام مالي أول تفان كمان دبتي سندوب Abbaan keenyaa dubbatanii walaadha joofan. dubbatna isa wala dubbatani atafaan ke abbaan barbaadu waan fedhaa ta'u atafaan chadis Kaan lafatti ilaala waan asirratti haasamu. Boonaa kiyya waan darbillee waan ta'uu qabullee jaarsi taa'eeti rakkoo uumamtellee sababbii uumamteef gamaa gamana hubatee gaafatee adaa tanaaf tana jedheenillee adaa tanan na aarseenillee adaa aariin keellee dhugaanillee jaarsa achi taa'etu arga anillee qaamaan isinirraa fagaadhu isin bira jiraadha onlaayinaanillee yaadaanillee isin bira jiraadha maali jennaan adda sadarkaa kana geennee dubbii wayii dubbiin hagana ga'uun isii sababa dubbii tanaatii fi wanni hedduu hagana tuttuqamuun baay'ee tokko guddisee nama naasisa anamma rifadhe hirribaa kee wallaahi isaa jira qara dubbii tana akka ijoolleen itti dhimmamtee cinqabaattu argee hirribaa ka'e amoonni naa gootan tokkoffa eenyu maqaan keessanii oo eenyu maqaan haa Kana keessatti dubbii kana amma nama as jirutti kennineeti namni as jiru kun ila amma nama as jiru kanatti shartiin goonunu atillee awwal shartiin irratti hin godhin maal goona dubbii namni bakka awwalii bu'ee awwaliin nutu qaba jedhee uduma awwalillee ani qabama jedhaaru fudhate boonaa fi Yuusuf akkasuma ammoo obboleeyyan kiyya kaawwan kaadha dhaqee dhabe mokaleessa dhaqee dhabe qaasimiin faallee maammee faallee taalidoo faallee obboleeyyan kiyya biroo abdii fi nama biroollee haguma mubaarakiinuu baatu anatu dirqamaan dubbii tana fudhaa jedha waliin deemaati sa'aatii godhaa bakka godhaa waliin bilbilaa Noli bilbilaati bakka ammoo akka gabaa ka amma adda itti rakkoon uumamu sanu doon taane bakka biroo laalaati iddoo biroo laalaati iddoo laalaati bakka sitti dubbii akka argitan isin jedhan Baba, isin asirratti waan jechuu barbaadu achi teessanii nutti dhaantanii angara kooti qaasimitti na kennaa boonaatti na kennaa kaallitti na kennaa wallaahi jecha keessa nama cabsuu miti bareechitanii na beektu nama kana yoo amantarraa hin qabu baabaa koo maaliifan amantarraa hin qabne har'a maallaqa yoo maallaqni isa barbaachise ilma Oromooti haa kennamtuuf yoo immoo akkasumaan haa fiinuu jedhe nuufa fidannee obbolaa isaatti geessee Oromoo akkanatti mufanna jedhee girrigirriitti kaasee waamee kanatti kaasee akkamittan amanee dhaqa kana booddee baabaa mee isin gaafadhe naqqabadhu baabaa kiyya anis yaada dabalata walumatti nu deebiftu yaada dabalataa Oromoon kaalidoo kiyya isin jaarsaa obsaana na obsaa isin kaalidoo kiyya muume isin dhookke Oromoon maal jetti dubbii taphatte qaaqammuta tolte jennaan taphatte qaaqanii jedhe adaa kaleessa baddeemi adda kunoo dhamallee arganneemi jaarsa dhama kanaaf anatu gaafatama jedhullee awwal naa obsi ilma kiyya naa obsi jaarsa dhama kanaallee anatu gaafatama jedhu arganneemi amma argitanii dhamallee arganne awwaliin amaanaa itti kenne dubbiyan namni amaanaa kanan fudhatin maal godhaaf re'an bira lufee ammallee hoo rabbi isaan haa guddisu boonaaniif boonaan gara isan seene jedhe Yuusuf illee isan seene jedhe amma ammoo itti gaafatamummaa fudhannee jarri jedhan Qaasimii Abdii Maammee Kaalidoo anati itti dabale nama biroollee ka dirqama ta'a jettanii yaaddan nama tokko lama dabaladhaa taa'aa dubbii tana hiddarraa isii hiikaa eega hiittaniin boodatti sadarkaa haga iddoo jeeqamii sanillee dhiifama isii akkamitti akka taatu laala dura ta'awwalaa hiikaa tana bakki nu amannu amma maali tokko rabbii amanna lama uf amanna sadii namatu halaaftinnaa dubbii kana fudhatee nama sallaan
دبيتنا أكاسيت لالله وادسي والجاي جارسي أكاتا التمرت ست لا مبارك إيهو يوتا إيهون تاني وماركونكم إن شاء الله نتعدا بجدي أمو أبدي كبا مال جنان أولا كنا أول بيا أسرت دبتين وكم أبدي بس دي رت أنا شيخ رياض رت إلبا أبا يساو بليسا رت دبتين دوبايو دي بيتي دوبت دي بجدي يادوان أول اللي دبلت دبت شيخ أنا سمبر أنترو أيه برسيسا كنا أجر تو أمراتي كبي جنو الدنيا الرقم نكيسا يساتوكو كأجرات الليلة waan jechuu barbaadu asirratti tasatti mana ofii kooti ijaare kafiila kooti keessatti jeequmsi uumame mana san namni haa fayyadamu jedheet faayidaadhaaf kaastamarri akka fayyadamuuf bakka sanitti nama hundaafu mijaa jennee achi dhaqne manni sun mana keenya haa guddatuuf mana biraa taa'uu wallaalle bakka biraa deemnee bakka biraatti dubbii godhuu wallaalle mana keenya hojjeteet faayidaa fida jennee yaadaa turre kana keessatti ammoo tasa aarii keessa seenne miira biraa keessa seenne bakka inni hin jirretti odoo inni jiraatee ooluu hin dhabnu dubbiin isa biran taru ture bakka inni hin jirretti walitti buunee jirra hin beeku ijoolleen kanaaf dhiifama guddaa isa gaafanna isallee asirratti dubbii kana akka inni illee nuufitu abdii qaba isallee akka nu dubbistan abdii qaba asumaan rakkoon guddaan أما إذا Itoophiyaa jira baaba inni Itoophiyaa jira سجلوا ما بدورا سجلوا ما baaba yeroo tokko yaada nurraa fuudhame yaada tokko hin qabaan dhiifamaa wajjin keessattiifu warra jaarsaati tokkoffaa yaa'in kun gaafa duraa kan awwalii fi kan ijoollee kanaa lamman ture achi lammaffaa kan mubaarikitti dabalate sadaffaa kan jara gadaatti dabalate amma gara yaa'ii afurii ga'eera yaa'in kun arfan saayyuu kisiin banameera ijoolleen kun kisii bananii ofirkaa qabu tarii awwaleen kunis banuu hin dhabu natti fakkaata Kaalido al tokko duwwaa baaba nam fitadha jarrariinuu kisii bananii Kaalido si qabachoofi miti akka seera biyya kanaatti warri jaarsolii warri biyya kana keessa jirtan dubbii harka seeraa ga'e tokko dhaqamee akka biyya keenya achi jaarsummaan finnadhamee harkaa fuudhamamoo ituuruman gaafatin asumatti finneen dubbii keenya jaarsaan fixannee radhamee seera bira dhaqamamoo akkam isa kana si warri jaarsa جزاك خير سنانو سني ديبي nama folchaati waa'ee seeraallee biyya kanatti bakka kanatti deebii biyya kana keessatti abbaan fedhee awwalee ofii wanni martuu awwala dijatti ada wajah jaarsa asaasii dubbata Isanii as kaa'uun isaanii dubbiin wanni martuu baaba biyya kanatti namni tokko yoo ka'ee seeraan nama kassase yoo seeratti nama geesse yoo isin lamaan namni wal nabdan suni fitattanii abdi natu kenne yoo namni wal nabe suni lamaan seera san bira osoo hin gahin dhayxanii fitattanii kunoo kaleessa wal nabde akkanaattu ture